abdiin qaba natti mul'ata mul'anni rakkoo Artist Leencoo Guddinaa sirba haaraadhaan gara uummata keenyaa dhufaa jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya bagara chaanaalii keenyaatti nagaan dhuftan jecha har'ammoo viidiyoo bareedduu fi viidiyoo odeeffannoo baay'ee namatti tolu dhufeen jira jechuudha. Egaan daawwattoota keenya akkuma beekamu artistiin keenya jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e artist Leencoo Guddinaa wallee bareedaa kana tokkoon dhufaa jira jechuudha. Wallichis kan jedhu jaalala suphaa kan jedhudha jechuudha. Artistiin keenya jaallatamaan kun kanaan dura sirboota hedduullee nu baasee uummata bukkeetti jaallatamaa beekamtii guddaa qaba jechuudha. Artistiin keenya kun dhiyeenya kana wallee simmararu jedhee baasee gara miliyoona 7 yookaan 6 ol argatee jira jechuudha. Akkuma beekamu amma immoo sirba haaraadhaan dhufee jira jechuudha. Sirba haaraa kanatti immoo yoo xinnaate miliyoona 10 akka argachuu qabnu isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya eessatti dhufa kan jettaniif immoo chaanaalii uummataa isaa chaanaalii Leencoo Guddinaa yookaan LG kan jedhu chaanaalii uummataa isaa irratti qabatee dhufa jechuudha. Chaanaalii isaa yoo barbaaddan description box keessa yookaan commentii jalatti linkii godhee isiniin kaa'a jechuudha. Egaan daawwattoota keenya dhaqaa daawwadhaan isiniin jedha. Akkasumas chaanaalii kana subscribe gochuun hin dagatinaa. Viidiyoon kun immoo informationii bareedaadha yoo ta'e share godhaa nama fudhatte ergaan isiniin jedha. Egaan sirboota kana warri jaallattan immoo commentii jalatti lakkoofsa 3 barreessaa isiniin jedha. Akkasumas immoo viidiyoo sooshaal miidiyaa qabdan hundumaa isaa irratti illee viidiyoo kana share godhaa. Yoo inni deeme artistiin keenya kun boodillee sirba isaa kanatti view guddaa illee argachuu danda'a. Uummata bukkees ka'uu danda'a jechuudha. Egaan daawwattoota keenya viidiyoon irraa qabadhee kana ture. Waan uummata daawwataniif galatoomna isiniin jecha amma viidiyoo kan biraa hojii walitti deebinutti qabakiyyaan nagaatti.